السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتو فيا كيساني وردفتوتك هي نجا قبل فيا دان نجا قبل الحمد لله. أجندة كلي سافر دادي مارو توكرا وانت كلمة جيتشو دافاني اللي يادك جتنا تشودو في هنگا دوما سجنتا غيات النهر دفاسنين جدا. أجندة نسي أجندة نمر فتشيسو maaliif yeroo hedduu ijoolleen Itoophiyaadha lammiin Itoophiyaadha biyya Suudi Arabiyaa keessatti maaliif lubbuu namaa karaa salphaadhaan galaafata ka jedhu nama hundatti gaafiidha. Waan kana namni waan balleesse tokko irraa barataa deema. Kan ofii balleesses kan namni balleesses balleessaa irra namni akka biyyaatis akka nama dhuunfaatitti illee dogongora irraa barataa deema jennaan lammiin Itoophiyaadha immoo bara baraan waggaa waggaan ji'atti waan kana itti fufaa jiranii jecha yeroo baay'ee sababa nama tokko sababa maqaa gocha garaagaraa kanaaf biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti ani Itoophiyaadha jettee himachuun waan jibbisiisa waan fokkisa waan badaa tokkotti ilaalama jecha hin qaanfata namni hundi irra hedduun namaa amma biyya Somaaliyaa himata malee Itoophiyaadha jedhee biyya kana keessatti mataa ol qabatee hin deemu. Maaliif gochoota akkanaa kanaan beekamna waan ta'eef jecha inumaa waggaa 4-5 hanga ijoolleen koronaa asman hidhaatiin namni dhumataa jiru kana keessatti illee sababa akka nama qiimii kanaaf wayii ijoollee kana adabanii wayii fakkaata. Maaliifuu haga waggaa tokko waggaa lama kana hidhaa kanaan iyyuu wanti wal qabatu sababa miidhaa yookaan ammoo aarii wayii fakkaata. Garuu uummanni Itoophiyaadhaa gocha kanarraa barataa inuma hin jiru. Osoo lammiileen keenya kumaatamaan man hidhaa kana keessatti rakkachaa gubachaa waggaa tokko waggaa lama akkas hidhamaa jiranuu inni ala jiru dammoo akka nama quufeetti akka nama waan hunda isaa guutamee akka nama biyya isaa keessa jiruutitti namni biyya isaa keessa jiruyyuu lubbuu namaa takka hin balleessu jechaan. Biyya kanatti ammoo lubbuu namaatii miti lubbuun lukkuullee gatii qabdi jechaa. Biyya keenyatti miti kan lubbuun namaa itti rakasa taatee kan lubbuu namaa haaluma feetiin galaafattee deemtee jalaa baddee jalaa baqachuu dandeettu inuma hin danda'amu jecha biyya Arabaa kana keessatti. Akkuma beekamu ijoolleen kun guyyaa 4 dura bara 2024 bara haarawaa kana keessatti lubbuu dhalataa Suudi Arabiyaa tokko galaafatanii magaalaa Jidda keessatti osuma isaanii baqachuudhaaf yaalanuu mootummaan biyya kanaa hordoffii taasisee qabe jechaadha. Akkaataa isaan itti qaban yoo laaltu hedduutu akkasii ajaa'iba jecha haganuma hunda teekinooloojiin kun deemee jira jettee yaaddoofta sammuu gaafis itti ta'a jechaadha. Isaanii suuqa dhaqanii bishaan bitatanii bahanii kompiitarri fagootti jecha fagootti kompiitara suuqa san keessa jiruun hordofanii isaan qaban jecha. Biyya kana keessatti wanti hundi wanti teekinooloojii addunyaa guddatte jedhamte akka illee wanti biyya kana keessa hanqatan jiru. Biyya keenya miti biyya ifaan guyyaatti badee deebisanii miti jecha. Haaluma osoo hin baqadhaa miti samii kanarra fiiga jettee biyya Suudi Arabiyaa keessatti yakka tokko daladdee baqachuu hin dandeettu jecha dhokachuullee hin dandeettu. Ijoolleen kun ammoo yeroo baay'ee miidhaan kun gaafa gahu karaa saba tokkootiin wanni kun hin deddeebi'a jecha akkuma beekamu saba lamarra wanti kun deddeebi'a. Garuu kan ittiin arrafamu kan ittiin abaaramu kan ittiin jibbamu uummata Itoophiyaa guutuudha jechaadha. Waan kanarraa dargaggoonni kenne harka hedduu kana dura shamarrantu waa akkana hojjeta jedhanii sababa ijoolleen Itoophiyaadhaa lubbuu namaa galaafataniif daladduu fudhachuu didanii karaa daandii isaanii wal qunnamsiisu jecha daldala isaanii kan karaa namaa kana ofirraa cufanii turanii jechaadha ejensii. Amma immoo haalli sun tasgabbaa'ee waggaa 9 as erga duraanii mootummaan duraanii cufee innis erga du'ee booda haga mootummaan Hayilamaariyaamii fi Abiyyi dhufe kana wanni kun hin eegalamne dhiyoo kana bara kana haala gaariidhaan eegalamee amma itti fufaa jira jecha sodaan isaan durumayyuu karaa san ofirraa cufanii fi sababa shamarran Itoophiyaadhaa biyya kana keessatti sababa garaagaraatiin ijoollee isaanii lubbuu baasaa turaniif jecha wanni kun ofirraa cufame jechaan. Amma immoo yeroo xiqqoo tasgabbiin bu'ee namni las keessaa baay'ee galee biyyi tasgabbooftee jedhanii isaan sirratanyaa Itoophiyaadhaa xalabatanii fidatanii haala gaariidhaan lammiin keenya kan rakkina keessa jiru kan rakkinni biyyaasa baase biyyaa bahuunuu dogongora ta'u namni akkasittuu dhufee jireenya isaa namni nagahaa kan oofataa jiru gaafa wanti akkanaa kun ammoo raawwatamuu eegale biyyi kun ammoo sababa nama tokkootiin si madaalti. Gocha nama tokkootiin nama hunda madaalti jechaadha.
Kanaaf wanta akkanaa kanarraa osoo akkuma walitti dhiyaatanii namni wal gorsee osoo akkumatti dhiyaatanii walirraa waan kun dhaabbatee kan dalagachuu barbaadu nagaa isaatiin dalagate hedduu gaariidha jedhee yaada. Isaan hafeef ammoo of eeggannoo guddatu nurra jira jechaadhaan akkuma biyyaatitti of eeggannoo guddaa barbaadama. Sababa kanaaf namni mana keessatti illee yoo haasa'u ni sodaata jecha. Maal jedhanii yaada isaanii kennatanii uummanni isaanii jecha karaa haala miidiyaa garaagaraatiin nuti Itoophiyaa wajjin mana keessa yeroo bullu halkan sodaachuu eegallee jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? Jechuma Itoophiyaa jedhu kan uummata Itoophiyaa jedhu kan akka nama ajjeesuutti waan laalan jechaan lubbuun nama tokko si miidhuu danda'a. Yoo si miidhammoo biyya tante keessa hin jirtu seeraan gaafachuu hin dandeettu. Ofiifuu seera hin qabdu jalqaba jecha. Seera hin qabdu seeraan gaafachuu hin dandeettu. Namni baay'een biyya kana keessatti seera hin qabu jechaan. Ofii seera hin qabdu seeraan ammoo namni seera hin qabne haqa ofiituu gaafachuu hin danda'u. Yoo ammoo namni sunillee si miidhee jedhe dandeetu karaa si dandameen irraa fudhattee dadhabdammoo haqa kan keessan ittuma dhiistee lubbuu tante tana keessaanii biyya tana keessaa baatee hojii biraa barbaadachuudha. Malee ilmoo namaa tokko nama biyya isaa keessatti kabajaan jiraatu tokko itti dhadhee ati kabajaadhaan biyya namaa keessaa galutu harka ofii galaafachuu irra caalaa jechaadha. Miidhamtee biyya namaa keessaa galutu irra gaariidha. Ofii nama miitee maqaa biyyaallee balleessuun waan gaarii miti. Yeroo akkana wanni kun deddeebi'ee argamaa jira. Hanga danda'ametti osoo aarii keenya to'annee miira keenya osoo hanga danda'ametti to'annee nagaan biyya namaa keessaa gallee waan gaariidha. Yoo ofii kan keetillee biyya namaa keessa hojjettee jiraachuu hin dandeenye feene namoota si duuba jiranii maqaa biyya keetii maqaa lammii kan keetii eeguuf jecha yakka kanarraa of osoo eegganne waan gaariidha. Wanni kun ammoo hedduutu akka deddeebaa jira waan ta'eef biyya namaallee hifachiisaa jira. Amma immoo shamarranii bifa haaraan biyya kana dhufaa jirtan of eeggannoo cimaa godha waan kana irratti jechuudha. Haga isinii danda'amee yoo miidhaan illee isinirra jire karaa ejensii keessaniitiin dhimma keessansa hordoftanii ofirraa xumurachuu dandeessan jecha. Osoo miidhaan tokko isinirra hin geenye osoo miidhaan tokkollee namarra hin geessine karaa nagaatiif karaa tasgabbiitiin yaada keessan fixadha. Yoo isinii ta'e hojjedha. Yoo isinii hin taane biyya keessanitti deebi'aa. Of eeggannoo guddaa godha. Akkasumallee mana kontiraataatii bahuudhaaf yaada tokkollee sammuu keessa of hin kaa'inaa. Tokkoffaa hojiin hin jiru. Lammaffaa maqaan biyyaa haala kanatti gurra gaarii hin qabnu. Amala gaarii waan hin qabne biyya biratti uummata badaa jedhamnee beekamna waan ta'eef bakkuma jirtanii osoo kontiraata keessan fixattanii kara biyyaa galtanii gaariidha jedhee yaada. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Dogongora jiruuf ammoo dhiifama isin gaafadha. Hunduma keenyayyuu rabbiin nu haa taasisu. Nama biyya namaatittillee nagaan dalagatee gara maatii isaa galu nu haa taasisu. Dogongora akkanaallee rabbi nu haa oolchu. Rabbi nurraa haa qabu isiniin jedha.